Gooftaatti kan jaallatamtan hordoftoota tajaajilaa soogiddaa akkam jirtu bakka jirtanitti nagaadhaaf ayyaanni waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha gara mata duree har'aaf gooftaan nuuf kennetti yeroo dabarru mata dureen har'a walii wajjiniin ilaallu Yesuus si dhiisee hin darbu kan jedhudha. Yesuus si dhiisee hin darbu. Kadhannaa gabaabaa walii wajjiniin godhanna. Si galateeffanna gooftaa, galataaf aarsaa galataa qabannee fuula kee duratti dhiyaanna. Gaarummaa keessa nutti argisiifteef, geggeessaa keetiif, nu jiraachisuu keef har'aan nu ga'u keetiif bara baraan galanni siif haa ta'u. Ammas karaa kanaan dubbii kee nutti dubbachuu waan jaallatteef si galateeffachaa yeroodhaaf carraa kana siif dabarsinee kennina. Akkaataa jaallattetti itti dhimma ba'uudhaan dubbii nu barsiisuu barbaaddu karaa sagalee keetii nutti dubbadhu. Dubbii keef jireenya keenya qopheessi. Dubbii keetiin fayyuu akka dandeenyu, ittiin jijjiiramuu akka dandeenyuuf ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Maqaa gooftaa Yesuusiif jettee ameen. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa, Yesuus si dhiisee hin darbu mata duree jedhu kan yeroo ilaallu heertuun irratti xiyyeeffannu Yohaannis boqonnaa 5 irratti ta'a. Yohaannis boqonnaa 5 yeroo dhanne ilaallu lakkoofsa 1 irraa akkas jedha. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture. Yesuusis Yerusaalemitti ol ba'ee jedhaan. Lakkoofsa 1 irra kan jiru waa'ee ayyaanaa kana nutti hima. Ayyaanatu turraan Yesuus ayyaaneffannaadhaaf gara Yerusaalemitti ol ba'uusaa nutti himu. Garuu kutaa kana yeroo qorannu Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 fi lakkoofsa isa booddee jiru wal bira qabne yeroo ilaallu gonkumaa waan wal argu miti. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 waa'ee ayyaanaa dubbata. Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 2 kaasee kan jiru immoo waa'ee seenaa kan biraadha kan inni dubbatu. Waa'ee ayyaanaa wajjin wal hin argu. Waa'ee ayyaaneffachuu wajjin, waa'ee gammaduu wajjiniin, waa'ee nyaachuuf, waa'ee dhugaatii wajjiniin gonkumaa wal hin argu. Lakkoofsi itti aanee jiru seenaa nama waggaa 38f dhukkubfatee siree isaarra tureeti kan inni nutti himu. Waggaa 38 michuu siree nama ta'e. Erga akkas ta'e Yesuus iddoo kanatti maaliif waa'ee ayyaanaa caqasuu barbaade? Maaliif Yohaannis waa'ee ayyaanaa maqaa dha'ee waa'ee nama dhukkubfatee jiru kanatti darbuu kan inni barbaadeef maaliifidha? Dhoksaa achi keessa jirudha kan nuyi akka ilaallu barbaachise. Itti dhiyaannee yeroo ilaallu guyyaan ayyaanaa akkuma beeknu maaltu godhama guyyaa ayyaanaatti yoo jenne guyyaa ayyaanaatti Yihuudoonni bakka jiran hundumaatti walitti qabamanii ayyaaneffatu. Biyya itti tamsa'an hundumaatti gara Yerusaalem dhufuudhaan ayyaana guddaadha kan isaan godhatan guyyaa ayyaanaa akkasitti. Ayyaaneffannaan isaanii kun nyaachuudhaan, dhuguudhaan akkasumas gammaduudhaan kan dabarsan ture. Fira isaanii wajjiniin kan wal argan, firaajjiin kan wal gaafatan, yeroo dheeraadhaaf tarii waggaa guutuudhaaf wal hin argin kan turan walitti qabamanii maatii isaanii wajjiniin yeroo isaan gammadan. Waa'een ayyaanaa isaa wajjiniinidha kan inni ka'u. Nyaachuu, dhuguu, bashannanuu, gammadanii walii isaanii gammachiisuu, maatii isaanii gammachiisuutiin kan wal qabatedha. Akkuma beeknu Yohaannis ayyaaneffannaa kanaan kan guutedha. Yohaannis boqonnaa 2, Yohaannis boqonnaa 4, Yohaannis boqonnaa 5, Yohaannis boqonnaa 6, Yohaannis boqonnaa 7, boqonnaa 10 fi boqonnaa 13 deemtanii yoo dubbifattan waa'ee ayyaaneffannaa irra deddeebi'ee dubbata. Waa'ee guyyooti ayyaanaa kana irra deddeebi'eeti kan inni dubbatu. Kanaaf sabni Israa'el ayyaaneffachuutti gammaduudhaan kan inni dabarsu yeroo baay'een akka inni jiru. Sun immoo isaaniif hiikkaa guddaa akka inni kennu, gammachuu guddaa akka inni isaaniif kennu Yohaannis nutti hima. Jechi ayyaana jedhamus irra deddeebi'ee kan caqasame ta'uusaa iddoo kana keessaa argina.
Isaan kun hundumti isaanii yeroo gammachuuti. Yeroo ayyaanaa jedhamanii kan waamaman hundumti isaanii yeroo isaan itti gammadan. Guyyoonni ayyaanaa kun guyyaa itti qulleeffaman, guyyaa itti cubbuu isaanii itti qullaa'an, cubbuu isaanii itti qullaa'uu isaanii irraa kan ka'e immoo guyyaa itti gammachuudhaan deebi'an, araara argachuu jiniin kan wal qabate guyyaa gammachuu guddaa akka isaaniif ta'e nutti hima. Haa ta'u malee bakka kanatti caqasuun kan barbaachise garuu waan tokkotu jira. Warri kaan ayyaana kana yeroo isaan ayyaaneffatan, warri kaan yeroo isaan walitti qabaman, gammachuu isaanii walii wajjiniin yeroo hirmaatan, namni gammaduu hin dandeenye tokko iddoo sana akka ture nutti hima. Warri kaan yeroo isaan ayyaaneffatan, ayyaaneffachuu kan hin dandeenye namni tokko iddoo sana akka inni ture. Warri kaan yeroo isaan nyaatan, yeroo isaan dhugan, isaanii wajjiniin nyaachuudhaaf dhuguu kan hin dandeenye namni tokko achi akka jiru nutti dubbata. Namni tokko waggaa 38 guutuudhaaf ayyaana kana nama ayyaaneffannetu ture. Waggaa 38 guutuudhaaf gara Yerusaalemitti nama ol hin baanetu ture. Waggaa 38 guutuu gammachuu maatii isaatii arguu kan hin dandeenye, hiriyaaf firaa wajjiniin gammaduudhaaf ayyaana ayyaaneffachuu nama hin dandeenye waggaa 38 guutuudhaaf. Namni kun waggaa 37 darban ayyaanni akka jiru hin dhagaa, yeroo namoonni yaa'anii darban hin arga, garuu waggaa 37 darbaniif dhaqee hirmaachuu hin dandeenye. Har'as waggaa 38ffaadhaaf namni kun bakka ayyaanaa kanatti hin argamne. Namoonni har'as gammachuu guddaadhaan ayyaana isaan eeggatu, dhangaa isaan eeggatu sana ilaalaa gara bakka sanaatti yaa'aa turani. Inni garuu har'as yeroo 38ffaaf yookaas waggaa 38ffaadhaaf achi ciisee imimmaan isaa nama lolaasu ture. Gaddi garaa isaatii, cabuun garaa isaatii guddisee kan mul'atu waggaa 38 darbaniif. Nama waggaa 38 yaalee waggaa 38 nama hin milkaa'in hafedha. Waggaa 38 guutuudhaaf. Namni kun waggaa 38 guutuu nama michuu dhabedha. Yeroo gooftaan isa gaafatetti fayyuun barbaaddaa yeroo jedhetti namoota baay'ee tana booddee dhufe. Yeroo bishaanichi raafamu namni na gargaaru waan hin jirreef warri kaan ana dura seenanii fayyanii gara mana isaaniitti galaa turaniiru jedhe. Inni garuu waggaa 38tiif michuu isa gargaaru hin arganne. Raafamuu bishaanichaa eegee gara bishaanichaatti gadi kan isa buusu hin arganne. Nama waggaa 38tiif michuu dhabee michuun isaa siree qofa ta'e. Nama kanatu iddoo sana ture. Kanaafidha waa'ee ayyaanaa iddoo kanatti caqasuun kan inni barbaachiseef. Nama waggaa 38 guutuu karoora isaa biraan ga'e hafe. Nama waggaa 38 guutuu manii isaa rukutin hafe. Fayyuutu barbaadu, akkuma biyyaa ka'ee ayyaaneffachuutu barbaadu waggaa 38tiif nama hin milkoofne. Nama waggaa 38tiif jireenyi isaa jireenya gammoojjii itti ta'e. Akka sabni Israa'el waggaa 40 lafa onaa keessa naanna'an. Waggaa 40 guutuu lafa onaa keessa dhiphataa akka isaan turani. Nama waggaa 38tiif gammoojjii yaadaa keessa, gammoojjii dhukkubaa keessa, gammoojjii qofummaa keessa nama dhiphataa turetu iddoo sana ture. Ayyaaneffachuu kan hin yaanne, ayyaaneffachuun kan isaaf hin danda'amne. Kanaaf waa'een ayyaanaa asitti caqasame. Namni kun waggaa 38tiif yaadaan dhiphachaa, dhukkubaan dhiphachaa, yaaddoodhaaf yaadda'utti qabamee qofummaasaa gammoojjii qofummaa keessa nama deddeebi'aa ture. Nama kanatu achi ture. Kanaaf Yohaannis boqonnaa 5 kan inni nutti himu Yesuus gara nama kanaatti goree jedha, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Namni hundumtuu isa dhiisee yommuu darbe waggaa 38tiif namni ayyaaneffadhu ittiin jedhu kan hin jirre, namni itti goree isa gaafatu kan hin argamne, fira kootu achitti hafeedhee yeroo firri walitti qabamee ayyaaneffatu, yeroo firri walitti qabamee nyaatee dhugu isa garuu kan yaadatu kan hin jirre. Har'a garuu Yesuus gara isaatti akka inni gore nutti hima. Yesuus isa dhiisee darbuu hin dandeenye.
Nama kana ilaalaa bishaanni fayyisu isa bira jira ture. Bishaanni kun yeroo inni socho'u ija isaatiin hin arga. Yeroo bishaanni kun raafamu ija isaatiin hin arga. Haa ta'u malee yeroo hundumaa akkuma durfametti jiraataa ture. Nama kan biraatu isa dursa gaaf tokko illee dursee hin beeku waggaa 38f. Bishaan fayyisutu ija isaatiin argu. Bishaan fayyisu bira utuu maciisu waggaa 38f nama durfamuudhaan dabarse. Yesuus gara nama kanaatti gore. Yohannis boqonnaa 2 yoo dhattanii ilaaltan cidhi guddaan akka inni ture nutti hima. Haa ta'u malee nyaachisi qophaa'ee wanti dhugamu qophaa'ee namoonni waamamaniitu gammadaa jiranii garuu gammachuun isaanii guutuu hin turre. Gammachuu isaanii guutuu gochuu kan danda'e Yesuus duwwaadha. Qaanii isaanii kan oolche Yesuus duwwaadha. Obboloota koo isinittan hima waan hundumaa guuttattanii yoo qabaattani dhangaan keessan guutummaatti yoo guutee jiraate Yesuus hin jiru taanaan gammachuun keessan guutuu ta'uu hin danda'u. Namni kun bishaan fayyisu bira ciise Yesuus garuu waan hin dhufneef fayyuu hin dandeenye. Har'a garuu Yesuus isa gammachuu isaa gochuu danda'utu gara isaa dhufe. Galanni isaaf haa ta'u. Yohannis boqonnaa 2 keessa inni jiru sanadha. Yesuus inni gammachuu isaanii guutuu gochuu danda'u iddoo sana ture. Tarii har'a waan baay'ee qabaachuu dandeessu. Barnootaan fagaattanii deemuu dandeessu. Garuu Yesuusin hin qabdan taanaan, Yesuus isin bira hin jiru taanaan, Yesuus jireenya keessan keessa hin jiru taanaan gammachuun keessan guutuu ta'uu hin danda'u. Yesuusin malee gammaduu hin dandeessan. Wanti hundumtuu isiniif guutee waan hundumaa guuttattanii utuu qabaattanii alliif manni guutuu ta'e utuu jiru Yesuus hin jiru taanaan gammachuu qabaachuu garuu hin dandeessan. Yohannis boqonnaa 4 kana nutti hima. Bishaanni akka ture. Bishaanni boollaa kan Yaaqoob akka achi ture. Seenaa dubartii sanaarraa nutti hima. Haa ta'u malee bishaanni jireenyaa Yesuusin malee hin jiru. Bishaanni jireenya kennuu danda'u. Bishaanni jireenya bara baraa kennuu danda'u. Yesuus malee akka hin jirre Yohannis boqonnaa 4 nutti hima. Kana malees waaqeffannaan jiraachuu akka danda'u Yohannis boqonnaa 4 nutti hima. Waaqeffannaan haa jiraatu malee waaqeffannaa dhugaan garuu Yesuusin malee akka hin jirre. Yoo Yesuus keessatti argame irraa kan hafe, yoo Yesuus keessatti kabajame irraa kan hafe waaqeffannaan dhugaan jiraachuu akka hin dandeenye Yohannis boqonnaa 4 nutti hima. Gara Yohannis boqonnaa 3 yeroo isin deebisu jireenya akka jiru nutti hima. Jireenyi haa jiraatu malee Yesuus irraa kan hafe jireenyi bara baraa garuu jiraachuun akka hin dandeenye Yohannis boqonnaa 3 jala muree nutti hima. Yohannis boqonnaa 1 immoo deebi'aa ilaalaa. Yohannis boqonnaa 1 irratti kan isin argitan cuuphaan akka jiru nutti himeetu garuu Yesuusin malee cuuphaan dhugaadhaaf, cuuphaan hafuuraa, cuuphaan ibiddaa jiraachuu akka hin dandeenye nutti hima. Yesuusin malee cuuphaa dhugaan akka hin jirre. Amma gara boqonnaa 5 isin deebisa. Isaan kun hundumtu waan wal fakkaatu nutti himanii darbaniiru. Boqonnaa 5 yeroo deebinu bishaanni akka inni ture nutti hima. Yesuus amma hin dhufnetti garuu fayyina namni kun akka hin arganne. Bishaanni jiraachuun isaa isa fayyisuu akka hin dandeenye Yesuus dhufuusaa waggaa 38f akka inni eege. Har'a garuu Yesuus waan dhufeef seenaansaa akka inni jijjiirame Yohannis boqonnaa 5 nutti hima. Namni waggaa 38f bishaan kana argaa fayyina hawwaa namni jiraate kun Yesuusin argatu irraa kan hafe, Yesuus yoo gara isaa dhaqe irraa kan hafe furmaati kan biraan akka hin jirre iddoo kanarraa nutti hima. Kanaafidha Yesuus gara isaatti kan inni gore. Yeroo warri kaan nyaatanii dhugan, yeroo warri kaan gammadan, yeroo warri kaan bashannanani, nama bashannanuu hin dandeenye, nama nyaachuudhaaf dhuguu hin dandeenyetu iddoo sana jira waan ta'eef Yesuus gara isaatti gore. Yeroo warri kaan gammaduuf gara Yerusaalemitti ol yaa'an, iddoo ayyaanni qophaa'e, iddoo dhangaan qophaa'etti yeroo isaan ba'ani, Yesuus garuu
namicha dhukkubfatee sireerra ciisu kana dhiisee gara iddoo gammachuu kana dhaquun barbaanne. Namicha kana bira darbee iddoo nyaataaf dhugaatiin itti qophaa'e kana, iddoo dhangaaf ayyaaneffannaa itti qophaa'e kana Yesuus dhaquu akka hin barbaanne argina. Nama kana darbee nyaachuudhaaf dhuguudhaaf Yesuus tole hin jenne, galanni isaaf haa ta'u. Gara nama kanaatti goree jedhaan. Kanaaf har'a sittan hima obboleessa koo, sittan hima obboleettii koo, Yesuus har'a si dhiisee darbuutti hin gammadu. Haala ati keessa jirtu keessatti utuu ati dhiphattu, utuu ati boossu, utuu ati dhukkubfattu, utuu ati imimmaan kee dhangalaaftu Yesuus si dhiisee darbuu hin barbaadu. Yesuus si dhiisee darbee gammachuu hin argatu. Yesuus si dhiisee darbuutti hin gammadu. Akkuma nama kana dhiisee darbuutti hin gammanne ayyaaneffannaa dhiisee gara namicha kanaatti akkuma gore. Haalati jirtu keessatti Yesuus si dhiisee darbuu hin barbaadu, gara keetti gora. Si fayyisuudhaaf, si furuudhaaf, si gargaaruudhaaf Yesuus gara keetti gora. Haala kamiin keessa yoo jiraatte Yesuus garuu si dhiisee darbuu hin barbaadu. Siin malee gammachuun isaa guutuu ta'uu hin danda'u. Siin yoo fuudhee iddoo ayyaanaa kana dhaqirraa kan hafe, yoo siin fayyisee iddoo ayyaanaa kanatti geesserraa kan hafe, utuu ati siree keerra ciiftuu inni garuu dhaqee ayyaaneffachuu hin barbaanne. Har'as hin barbaadu gooftaan Yesuus. Haalati jirtu keessatti si dhiisee darbuudhaaf Yesuus qophaa'aa miti. Akkuma Museen saba Israa'elii wajjiniin godhe, saba Israa'eliin dhiisee deemu akkuma hin barbaanne, yeroo Waaqayyo saba sana balleessuudhaaf murteessetti Museen saba kana balleessuu keerra anaan galmee jireenyaarraa balleessi akka jedhe. An qofaa koo mootummaa keetti galee gammachuu hin qabu akka inni jedhe. Ani qofaa koo Kanaanitti galee gammachuun koo guutuu ta'uu hin danda'u akka jedhe isaaniin fuudhee galuudhaaf akka barbaade. Yesuus har'a si dhiisee darbuutti hin gammadu. Sabni kun hundumtuu badee qofaa koo Kanaanitti galuun barbaadu jedheen. Fara'oon saba Israa'eliin gadhiisuu yeroo dide, Museen itti deddeebi'ee dha'ichi adda addaa erga biyya Misiriin dhiphisee booda filannoo adda addaa kennuufii jalqabe Fara'oon Museedhaaf. Tole eenyu fe'e kan deemuu barbaaddani? Mee amma warri dhiirotaa deemaa, dubartoonni fi ijoolleen garuu iddoo kanatti hafan yeroo jedhe, Museen garuu akkas jedhe, isaaniin malee gammachuun keenya guutuu ta'uu hin danda'u. Isaaniin biyya garbummaa keessatti dhiifnee nuyi garuu bilisummaa keenya dhandhamuu hin dandeenyu Kanaanii hin deemne. Kanaaf hundumti keenya yoo wal duukaa deemnaa jedhe, galanni Waaqayyoof haa ta'u. Booda dha'icha kan biraa booda ammas deebisee waametu, egaa dhaqaa, dhiirris dubartiinis ijoollee keessanis fudhadhaatii dhaqaa. Garuu horiin keessan iddoo kanatti haafan, loonni keessan iddoo kanatti haafan yeroo inni jedhe, Museen ammas deebisee kotteen tokko addana keessatti nafu jedhe. Kotteen tokko iddoo kanatti nafu. Sababiin isaa isaanis nu wajjiniin Waaqayyoon waaqeffatu jedhe. Isaanis nu wajjiniin Waaqayyoof ulfina kennu. Isaan keessaa Waaqayyoof aarsaa dhiyeessina. Kanaaf tokkollee addanatti nafu jedhe. Isaaniin dhiisee ba'uutti hin gammanne Museen. Saba Israa'el keessaa dubartoota dhiisee, ijoollee dhiisee ba'uutti hin gammanne Museen. Qooda kanaa hundumaa wajjiniin gara Kanaanitti socho'uudhaaf filannoo isaa akka inni godhate argina. Kanaaf obboloota ko, biyya garbummaa keessatti, du'a keessatti, rakkina keessatti, dhiphina keessatti, qorumsa keessatti walii keenya dhiifnee darbuun nurra hin jiraatu. Yesuusis kana keessatti nu dhiisee darbuu hin barbaadu. Kanaaf kana hubachuutu nurra jira. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 39-40 yoo dubbiftan ergaa akkas jedhu argina. Warri akka Henook fa'a, warri akka Abrahaam fa'a, warri abboota amantii, jagnoota amantii jedhamanii warri barreeffamanii nu malee gammachuun isaanii guutuu ta'uu hin danda'u jedhee nutti hima. Kanaaf iddoo sanatti tuun galin akka isaan nu eegan, nu wajjiniin guutuu akka isaan ta'an dubbata. Waaqni keenyas akkasumadha. Yesuus keenyas akkasumadha. Nu dhiisee gammachuun isaa guutuu ta'uu hin danda'u. Kanaaf obboleessa ko, tarii lafa kana irratti har'a namni ati jibbitu, namni ati dhiiftee bira dabartu yoo jiraate, namni ati wajjiniin walitti buute yoo jiraate,
tarii namni ati samiitti arguun barbaanne illee yoo jiraate garuu sittan hima har'a Yesuus isa dhiisee darbuutti hin gammadu. Yesuus hin barbaada nama sana. Ati hin barbaaddu ta'a garuu Yesuus isa barbaada. Ati hin barbaaddu ta'a garuu Waaqayyo isa barbaada. Akkuma siin dhiisee darbuutti hin gammanne nama sanas dhiisee darbuutti hin gammadu. Kanaafuu Yesuus si dhiisee hin darbu. Haalati jirtu keessatti sitti goree si gaafachuu, haalati keessa jirtu keessatti sitti goree si gargaaruu, haalati keessa jirtu keessatti sitti goree si fayyisuu, si wajjiniin immoo mootummaa abbaa isaatii keessatti argamuu barbaada. Ayyaana Yihuudootaa sanarra kan caalu ayyaanni guddaan fuula keenyatti qophaa'ee jira. Ayyaana sanarratti Yerusaalem haaraa keessatti, mootummaa Waaqayyoo ishee haaraa keessatti Yesuus si wajjiniin argamuu barbaada. Yesuus si dhiisee darbuu hin barbaadu. Kanaaf jireenya kee Yesuusiif kenni. Yesuusiif harka kee kenni. Garaa kee Yesuusiif kenni. Namummaa kee guutummaa Yesuusiif kenniitii wajjiniin ayyaana sanarratti argami. Waaqayyo si haa gargaaru.
Yesuus